السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردبتوتا في دعوتوتا. أكم نجيا فيا جرا جرتني. خنين فولا الدنيا مررت تركمتن. خنا فان أورمو دا خم برجيو. معنا فان أورمو دا بيخون دخيسنو. بقرب بيجي أراتي نجي سنين جتارا. جالخ يا وائلخ يا كاليف كاري. أستاذ منشداسي أيوداسي أبا إمامي ولين أست تركم. لا تا سبب ندفو خيسني تو مالي يجوني سنولو. ولرجونو جمجول. شيخ مصطفى يوخاو أبان إمامون جتشا تران سبب ديني إسلاما أنا في أتيز والبر سبب ديني إسلاما أستاذ تانيز والبر سبب ديني إسلاما برتو تانيز والبر المهدار دافي أبادا جالقو وليب دبر ربما وليب كدنا وصم دونين دبر ولركا قلبي دسيدا سلا غنمو والقرة ولركا قلبي دسيدا سلا غنمو والقرة جچارا تراني أستاذ مصطفى داود نستر كمنه إن شاء الله gammachuun ustaaza kiyya abbaa imaam ustaaz Mustafaadha gammachuutiyya waan juutti qishoonatti dhagayame sababa saniin bakka tanatti argame kanarra dhaabbannee gaa barattoota keenya ilmaan biyya hambaa galatoomaan galanni isaanii malaa galata raafaallee isiniin jennasuman hedduu namni biyya hambaa carraa baqattummaadhaa kana keessa odoo jiru madaamiidhaa hojjechaa warri diin rabbii barachaa jiru carraa guddaa dhagalmeessitanii rikardii guddoo cabsitanii diiniin kabajaa qabaa kabajaa isinitti godhee raamaaniin waan guddoo bakka isinii haabuus jechaa sheekii ishee Mustafaa akkuma laaltanii agargitanitti diimaa bareedaa kana nama ajaa'ibaati kanaa jechuudha inshaallah. Sheekh Mustafaa baga rabbi si gammachiisee siin jechuudhaan gammachuu ta'ee atumarraa barra kunoo waan nu dura taa'u kana isaanuu ni argan gaa daawwattoonni rabbi jedhe mee asumaan gammachuu keessaan koongoraa isiniin jenna obboleettii teenya tan sheekiyya naa badhaaste. sheekiyya kana karaa diin fidde yookaan inni isaatu saahiba diini aalii diini barsiisaa diini ustaaza xiqqaattu hamma rabbi sii laaffiseen kitaaba Bukaarii bituu kee Muslim bituun kee hedduu Bukaarii Muslim akka dawoo hawwii qabdunatti agarsiisaa bakka takkatti harka tokkotti Bukaarii harka tokkotti Muslim ilma ajjaaj baadhatuu kan kee jechuu yookaan ilmaan akkasii rabbi sirraa haa baasuun jedhaa duwida keerraa bidu akkasii misheemsa eewwaa atillee waan sitti dhagayamu gammachuu barattuu maqaa isaaniillee dhawaadha inshaallah tafaddal siniin jedha. أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أردب توتا خيني كاري في جاري تكاف قدام كيسرهم تغيسرون قانا جيني خيني خنجال لا خنا كامي أو بكوجد كانت سناقو جيتشارا الرقم مجو أجائبات أسبان براتو تيجي براتو قالي روزة حاجة خرور ساتن جامت كتابة بخاري في مسلم بكما تكت الله أكبر أستاذ مصطفى رابطة أيه أستاذ خيّة يادم الاتقال يجي شوران غير خيّة جته هدية خان أفنامني هديان تنديمتي بيرا جيسي هندي براتو تنا هندي دعائي غوتني فنوكو فصون تاني نعم أنا رأني جمدي كانوا جمدي دعائي كروهم بيهو نعم namni gaa sagalee tun deemtee bira geessee hundi roozaa haaji karoorsaa yaadaa muraadasii diinii duniyaa keessatti hunda keessatti jaadha akka ajaa'ibaatti du'aa'ii akka gootaniif asumaan isin afeera hangirmaan qabu ustaaza qayyi namni gammade gaa du'aa'ii waan jumbeeku. Akkana alhamdulillah wallaahi namtichaan addunyaa irratti cinqii nama takkaa namarraa qooddatee namarraa nafase yookaan bal'isee fure jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin cinqii guyyaa fuula duraa sanii irraa bal'isaa jedhani addunyaa gaarii rabbi si haa kan baay'ee rooza milkaa'ee milkiin tanumaa tamboru caayaatti teessoo milkiin tanumaa tamboru caayaatti mee asumaan nahidaa san nututu kaafaa sheekh shanyii sumayyaa faatimaa milkaawaa shanyii khadijaa shanyii sumayyaa faatimaa milkaawaa shanyii khadijaa دين إسلام نجالتني إسان الفودي درجة نما في ربي برتيس إثني كبا خبجا نما في ربي برتيس دين ما كبا خبجا قدر الدماء ملي والله ملكاه تيسني قدر الدماء ملي والله ملكاه تيسني ربي روان قصة أمنا في وري تيسني
ربما نوفا ترسيسو يا جول عمري تيسني ما رب نوها ترسيسو هندا عمري تيسني يا روزا عمري تسني ملكاي روزا تلين أستاذ ديني برسيسو قدار جزان كيسني أستاذ ديني برسيسو قدار جزان كيسني شبكان اللي ركتشا خاني مو قبا تيسني دنيا في آخرتيس آتول تجرون تيسني دنيا في آخرتيس آتول تجرون تيسني قرآن برسيسو جرتن هلكني قيا كمالي قرآن برسيسو جرتن هلكني قيا كمالي نبرتا أبشر جچاني خطكان چبسن هميلي نمنمان علمي برسيسو اسمان نصيبتولي يا نما علمي براتو برسمان نصيبتولي ما شاء الله روزة حاجة روزة خروسة حاجة بخاري خروسة. مسلم بيتوران شيخ سي قمتشيف استاذ سي قمتشيف ربي سي اسمان نصيبتولي خنافو غانمني سغليت ديمتي بيرا گيسي هندي akka ajaa'ibaat ustaaza fi gammachiisuun barataa nama diin gammachiisuun barsiisaa fi gammachiisuun carraa guddaadha. Yoo rabbi nama badhaase malee cufti nama gammachiisu. dhugaadha. Rabbiin nama hundaafuu carraa kanaan milkeessu rabbi nama hundaa milkeessuun jedhaani. Maaf yennaa nama dubbiin galtee fiitu haadha abbaa fi yaadata. Ustaazni haadhaaf abbaa keessaa nama tokko ustaazni nama diinii nama guddisu haadha abbaa nama biddeen nama nyaachisee nama kan akka inni dardaru gara fuula duraatti hawwii akkasii nama godhu barsiisaa fi jechuun nama dhiyana sammuudhaatiin nama rabbi wal barsiisu baga barsaa kee gammachiifte rabbi addunyaa akhiraa si haa gammachiisu. Ijoollee warri sagaleen kun bira geesse hundinuu barsiisaa keessan haa ta'u imaama ganda keessanii haa ta'u nama beektan kitaaba aliifaa illee taatu bitaa bira geessa masgiida illee waqqafaa kitaaba jechuun sadaqatul jaariyaa nama hedduutu kitaaba bitachuu dadhabee kitaabni kun Sheekh Mustafaa biratti hafuun deema. Naam kitaabni kun Sheekh Mustafaa biratti hafuun deema. hafuun deema. Sheekh Mustafaan duniyaa irratti nafummas. Dhugaa. Namni hundinuu booddeen teenya du'aa booddeen teenya akhiraadha jechuudha. Kitaabni kun akhiraan qabu kalaafatti. Kana. Kitaaba sheekkan amma dura dabre kashee abaluu inni ijaamne cuftinuu ni jira jechuudha. Kitaabni kun dhalootti aanu darba. Sadaqaan irraan tana kan natte sadaqaa Sheekh Mustafaa dhaabbattu osoo hin taane maqaa Sheekh Ustaaza keetiin illee bittu islaamaa fi waa gumaachitee jechuutti fudhadhaani galatoom islaamaaf waa gumaachuu keetii fi boru haadha dhiiraa haadha eegaree haadha Bukaarii haadha Muslim rabbi si haa godhu Bukaarii Muslim bittee atuuhi waan ittiin itti rabbi beekaa hedduu galatoomii amaanaa ta'e ustaaza harka geesse ustaanni illee nullee du'aayii kun oqottaa godha jedhanii waamanii hordoftoota kiyyaa fi kashee kiyyaa kan na bira jirtan hundinuu keessanuu tiktookii feesbuukii yuutuubii warri argitan du'aayii naa godhaaf. Roozaa hajji karoorsaa du'aayii keessatti hin irraanfatinaan isinin jaa hordoftoota keenya qaqqaalii akka ajaa'ibaatti yeroo hunda akka yaadattan yeroo hunda du'aayii akka gootan keessaa du'aayii san keessallee waan naa gootaniif nama amatarraa nama 100 rabbiif jecha qabee hajji geessu rabbii si haa godhu. Amatarraa nama 100 nama hajji geessu masjiida hedduu nama dhuunfaa isii ijaaruu danda'u rabbii haa godhu. Madarasaa hedduu majlisa hedduu kophaa isiitti nama gadhaabuu danda'u rabbii haa godhu. Jabaannee barachuu qabna diin islaamii barnootaan hundaaman murtii Sheek Adamii barnootaan malatti namantaa hunamni xiyyeeffannaa guddoome barnoota akkanni barnootaan malatti namantaa hunamni xiyyeeffannaa guddootiin barachuuf kanni diiniitu waliin nu fidee sababaa diinii naa milkaa galatoomaa isiniin jenna. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Salaamadha ustaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعائنا الرام فتنا روزة حاجة خرورسا مالك ربي هاغوتو بورسا الله أكبر. أكيد دعائنا بوري نورا بورسا